biyyattii keessatti mormiin barattootaa jabaan guyyaa irraa tasa dhalate. Mormii kanaan barattoonni yuunivarsiitii garaa garaa guyyaa wal fakkaataatti sagalee mormii dhageessaniiru. Diddaan isaanii dheerachuu bara barnootaa fi eebbifamuu dursanii waggaa tokko tola akka tajaajilan seera ministeerri barnootaa biyyattii baase kan mormu ture. Oduu har'a of harkaa qabnu jalqaba irratti kanaan eegalla. Dhugaa miidiyaa irraa kanneen nu dhaggeeffataaf nu daawwataa jirtan marti nagaan keenya kabajaa isinaa qaqqabu jecha oduu biroo of harkaa qabnuun kaaba Oromiyaa Walloo fi Oromiyaa kutaalee kaan keessatti waboon humnoota waraanaa mootummaa haleeluu himu. Magaala Finfinneetti lolli babal'achuu mala akkasumas haleellaan diroonii adeemaa jira jechuun Kanaadaan lammiilee ishee gara Itoophiyaatti imalan akeekkachiisu. TPLF mootummaan itti yaadee naannoo Affaar keessatti hidhattoota gurmeessuun naannoo Tigraay jeequuf hojjetaa jira jechuun himachuu. Dooktorri aangoo irraa kaafamuun dhaga'amu. Paartiin Saalsaayii Wayyaanee Tigraay dura taa'aa haaraa filachuu beeksisu. Kibba Itoophiyaatti vaayirasii Maarbaargi mudateen namoonni 3 du'uu ministeerri fayyaa biyyattii mirkaneessu. Bara 2025 Itoophiyaan humna waraanaa qabduun Afriikaarraa sadarkaa 5ffaarra jiraachuu fi dhuma oduu keenyaan ammoo muummeen ministeera duraanii Baangilaadesh sababa barattoota mormii gaggeessan irratti waraana bobbaasuun ajjeechaa raawwatteen murtiin du'aa itti murtaa'u isin dhageessifna. Haga dhumaatti nu faana turaa jechaa kanneen yuutuuba keenyaaf haaraa taatan dhugaa miidiyaa sabiskiraayib akka gootan isin gaafataa oduun kunooti. Kaaba Oromiyaa Walloo fi Oromiyaa kutaalee kaan keessatti waboon humnoota waraanaa mootummaa haleeluu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuun loltoota ajjeesuuf kaan isaanii ammoo akka madeesse hime. Akka kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kaabaa godina Walloo aanaa Daawwee Arawwaa fi aanaa Arxummaa Furseetti tarkaanfii fudhachuu beeksiseera. Odeessi maddeen irraa arganne akka ifoomsutti waboon zoonii kaabaa gaafa sadaasa 16 bara 2025 godina Walloo kaabaa aanaa Daawwee Arawwaa bakka addaa Qaacabar jedhamutti tarkaanfii fudhachuun loltoota mootummaa iddoo du'aa madoon adabuu hime. Godinuma kana aanaa Arxummaa Fursee bakka addaa Shawwaareenyi jedhamutti tarkaanfii guyyuma kana fudhatee loltoota bilisiginnaa iddoo du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaa garaa garaa irraa hiikkachuun barameera. Oduu wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Wallagga lixaa aanaa mana Sibuu ganda Wajee iddoo addaa Qilxuu Libuu jedhamutti tarkaanfii gaafa sadaasa 16 bara 2025 kaampii waraanaa mootummaa irratti fudhateen loltoota mootummaa iddoo du'aa madoon adabuu isaa gabaaseera. Lola waboon gaggeessuu kana to'achuuf mootummaan tibbana Iizii 3 loltoota lixa Oromiyaatti bobbaasuun gabaafamaa ture. Duulli haaraan baname kun humna komaandoo fi dirooniidhaan kan dabalame ta'uu kana dura gabaasuun keenya kan yaadatamu. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaatti barattoonni yuunivarsiitii garaa garaa keessatti mormii kaasan. Ministeerri barnootaa sirna barnootaa dadhabaa hojiirra oolchuu hin qabu kan jedhan barattoonni yuunivarsiitii hiriira mormii gaggeessuu isaaniitu himame. Rakkoon barattoota mormiitti seensise barnoonni kutaa 10tti xumuruun qormaata biyyaalessaa fudhachuun barattoota amma yuunivarsiitiidhaa marsaa 3ffaa irra jiran irratti dhaabbachuu kun ammoo miidhaa gurguddaa barattoota irraan ga'e jedhamu ture. Duratti barataan kutaa 10tti qoramee qabxii darbiinsaa hin finne akkasumas kan hanga kutaa 12tti barachuu hin dandeenye kolleejjii garaa garaatti ogummaa barbaade waggaa 2 hanga 3 fudhata. Akkasumas kan ammoo teeknika barataa ture. Ogummaa garaa garaatiin erga hojiitti bobba'a. Amma ammoo waggaa 2 namni dura ogummaa adda addaa itti baratu barattoonni kun kutaa 11 fi 12 barsiifamaa jiru. Kun ammoo miidhaa inni fidee fi fidaa jiru yeroo dargaggoota jalaa gubuudha jedhame. Inni biraan barattootuma kanarratti qophii fi haalduree tokko malee gannuma tokkoon ka'anii gaafa qormaata biyyaalessaa akka kutaa 12ffaa fudhatan yuunivarsiitiitti qoramtu jedhamee yuunivarsiitii geessanii qoran. Akkasumas ka dur qabiyyeen qormaataa kitaaba kutaa 11 fi 12 qofa keessaa ba'u qormaanni kutaa 9 hanga 12 akka isaanii ba'u itti himame. Kunis daba barattoota kanarratti qiyyaafatedha jedhame. Amma ammoo eebbifamuu dursitanii hojii tola ooltummaa waggaa tokkoof hojjechuu qabdu jechuudhaan itti himame. Haala kanaan ittiin fufnu ka jedhan barattoonni obsa fixachuun yuunivarsiitiilee keessatti har'a hiriira guddaa dhoosuu isaaniitu himame.
Kanaanis dhaadannoo yeroo addunyaa waggaa 18 Piroofeesarummaa kennu eegalteetti Itoophiyaan sirna barnootaa dadhabaa hojiirra oolchuu hin qabu ka jedhu yuunivarsiitii keessaa dhaga'ameera. Sirna baruuf barsiisuu hiika hin qabne ka yeroo lammiilee biyyattii ajjeesuu qofa irratti bu'uurame kana hin fudhannu ka jedhan barattoonni mormii isaanii cimsanii deemsisaa ooluutu himame. Kanaanis yuunivarsiitii hedduu keessatti guyyaa irraa mormiin adeemsifamaa ooluu isaa gabaafameera. Oduu keenya itti aanuun lolli Finfinneetti babal'achuu danda'a akka jette Kanaadaan haleellaan diroonis waan jiruuf lammiileen ishee imala gara Itoophiyaa taasisan eeggannoo akka godhan dhaamte. Lolli Itoophiyaa keessaa magaalaa Finfinneetti babal'achuu waan maluuf of eeggadhaa jechuun Kanaadaan lammiilee isheef dhaamsa dabarsiteetti. Itoophiyaa keessatti jeequmsi lubbuu galaafatu dabalaa waan jiruuf lammiileen Kanaadaa gara Itoophiyaatti imaltan eeggannoo taasisaa jechuun biyyattiin dhaamsa dabarsiteetti. Akeekkachiisni karaa ministeera dhimma alaa Kanaadaa ba'e kun wallabdee hokkora lola biyyattii keessaa fi yakka itti fufee jiru kaasuun gara Itoophiyaatti imala barbaachisaa hin taane akka goone akeekkachiisteetti. Akeekkachiisni kun Finfinnee kan hin dabalanne haa ta'u malee garuu haalli nageenyaa tasaa hammaachuu waan maluuf gara Itoophiyaatti sochii hin taasisinaa jette. Magaala Finfinneetti lolli eegaluu mala sodaa jedhu akeekuun lammiileen ishee eeggannoo akka taasisan dhaamteetti. Akka akeekkachiisa kanaatti lammiileen Kanaadaa gonkumaa gara naannoo Amaaraa, Tigraay fi Benishaangul Gumuzitti hin imalinaa jedha. Akkasumas lammiileen Kanaadaa gara Gaambeellaa fi Sidaamaa dabalataan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Ba'aa, Qellem Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti akka hin imalle akeekkachiisteetti. Naannolee kanneen yoo deeman wallabdee hawaasa nagaa gidduutti danqamuu waan malaniif haleellaa qilleensarraa Itoophiyaan raawwatuun waan miidhamuu danda'aniif gara eerame kanatti akka hin imalle akeekkachiisteetti. Akeekkachiisni kun itti fufuun lammiileen Kanaadaa daangaa Eertiraa irraa kiiloomeetira 10, Somaaliyaa irraa kiiloomeetira 30, Keeniyaa irraa immoo kiiloomeetira 20 fi Sudaan irraa immoo kiiloomeetira 20 keessa deemuu akka hin qabne ibseera. Haala nageenya waliin walqabatee akeekkachiisa kana akka kenne kan ibse ministeerri kun amma rakkoon fayyaa waliin walqabatee rakkoon kabiraan akka uumames beeksiseera. Itoophiyaa magaalaa Jinkaatti weerara vaayirasii Meerbaarg yeeruun lammiileen Kanaadaa naannaa sanatti akka hin imalles akeekkachiisteetti. Oduu keenya itti aanuun TPLF mootummaan itti yaade naannoo Affaar keessatti hidhattoota gurmeessuun naannoo Tigraay jeequuf hojjetaa jira jechuun himatte. Waraana gaagaa waggaa 2 tureen miidhaa ulfaataan naannoo Tigraay erga qaqqabeen booda lolli dhaabbatee nagaan akka bu'umnoonni lamaanuu Pirootooriyaatti wal ga'uun waliigaltee araaraa mallatteessanii turan. Kanaanis naannichatti jeequmsi hammaataan ture qabbanaa'uun tasgabbiin bakkatti deebi'uu eegalee ture. Waliigalteen Pirootooriyaatti mallatteeffame qixa sirrii ta'een hojiitti hiikamuu hanqachuurraa humnoonni lamaanuu waliigalticha hojiitti hiikuu didde jechuun wal himachaa turan. Kanaanis jeequmsi haala hin eegamneen naannichatti babal'achuu jalqabe. Mootummaan humnoonni TPLF bakka hedduutti caccabsuun naannicha keessatti nagaan akka hin jiraanne cimsee hojjetaa jira. Kana alattis Affaar keessatti humna TPLF haleelu ijaaruun jeequmsi akka babal'atu taasisaa jira jechuun TPLF himata dhiyeessa. Haalli naannichaa tasgabbii dhabuu irratti humnoonni lamaanuu kan wal himataa jiran yoo ta'u, mootummaanis TPLF waliigaltee Piriitooriyaa hojiitti hiikee loltoota hiikkachiisuu diduun itti leenjisaa jira jechuun himata. Kanaanis waraanni haaraan tasa Affaar keessatti dhiyeenya dhalatee ture. Ammas haalli naannichaa wal himannaan itti fufeera. Waraanni kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti jalqabee naannoo Amaaraa fi Affaaritti babal'atee lubbuu namoota 100,000 lakkaa'aman galaafate lola hamaa dhiyeenya addunyaa irratti adeemsifame keessaa isa tokko ta'uun galmaa'ee jira. Garuu waan xumurame hin fakkaatu jedhan. Torban darbee onkoloolessa 26 bara 2018 lakkoofsa Itoophiyaan mootummaan naannoo Affaar ibsa baaseen hidhattoonni wayyaanee daangaa ce'anii gandoota hedduu weeraruu isaanii ibsuun muddamni naannichaa hammaachuu himamaa ture. Mootummaan naannichaa ibsa baaseen hidhattoonni wayyaanee namoota nagaa irratti hojii shororkeessummaa idilee isaanii ifatti eegalaniiru jedheera. Bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay ibsa kenneen haleellaa ibsicha keessatti ibsame haaleera. Ibsi bulchiinsa yeroo Tigraay mootummaan federaalaa itti yaadee hidhattoonni naannoo Affaar akka gurmaa'anii naannoo Tigraay jeeqan hojjetaa jira jechuun gama isaanii himate. Kana malees TPLF mootummaan federaalaa Tigraay uummata nagaa irratti dirooniin haleellaa gaggeessaa jira jechuun himateera. Kuta'ee naannichi ammallee tasgabbii kan hin qabne jeequmsa biraa keessa akka jiru maddi oduu kanaa Dochoo Beleen gabaaseera. Oduu keenya birootiin Dooktorri aangoo irraa kaafamuu dhaga'ame.
Odeeffannoo miidiyaalee idil-addunyaaf kennite jedhamuun doktorri tokko aangoorraa kaafaman. Namoonni 113 ol dhibee busaatiin lubbuun isaanii darbuu ammoo ministeerri fayyaa Impaayeretti beeksiseera. Odeeffannoo miidiyaaleen idil-addunyaaf kennite jedhamuun doktorri tokko aangoorraa kaafameera. Daariktarri meedikaala hospitaala Jinkaa dirqama ogummaa isaanii waan ba'ataniif qofa aangoorraa kaafamuu isaanii gabaasni argame kun ifoomseera. Hoogganaan hospitaalichaa kun dhibeen heemoraajiik fiiver jedhamu shakkamee ka'uun lubbuu namaa galaafachuu isaa miidiyaaleef odeeffannoo kennanii turan. Sababni aangoo irraa kaafamuu isaanis kana ta'utu gabaafame. Dr. Biiniyaa Masiraatkaa jedhaman daariktarri meedikaala hospitaala Jinkaa kun gaafa sadaasa 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aangoorraa kaafamanii jedhame. Bilchiginnaan waggoota 7 darban nama haala suukanneessaan ajjeesaa, hidhee hiraarsaa fi gidirsaa tureera. Kun hundi ija miidiyaalee fi dhaabbilee idil-addunyaa jalaa akka dhokatuuf yaaliin taasisaa ture guddaa ture. Ammas ogeessa fayyaa dirqama ogummaa isaa bahate kasilaa qaamni biyyan gaggeessa jedhu miidiyaalee qabu mataa miidiyaalee fayyadamee lammiilee isaa hubachiisuu qabu. Gabaasa laatte jechuun aangoorraa kaasuun ammeenya sirnichaa ibsa jechuun namoonni hedduun qeeqaa jiran. Kunutuu kanaan jiru baatiiwwan 3 darban keessa namoonni 113 ol dhibee busaatiin lubbuun isaanii darbuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Deetaa ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa wabeeffachuun FM'n tiritaa 97.6 akka gabaasetti ji'oota 3 darban qorannoon dhibee busaa namoota miliyoona 5 fi 743 irratti gaggeeffameera. Isaan kana keessaas namoonni miliyoona 1 fi 979 irratti dhibichi argamuu fi isaan keessaa namoonni 113 ol du'uu isaanii himameera. Ministeerri fayyaa Impaayeretti kun dhibeen busaa ammallee akka babal'achaa jiru ibsuun tarkaanfii barbaachisu nan fudhadhaa jedheera. Oduu keenya itti aanuun paartiin Saalsaayii Wayyaanee Tigraay durataa haaraa filachuu isaa beeksise. Saalsaayii Wayyaanee Tigraay durataan isaa Aluulaa Ahiluu Naggaa fedhiidhaan aangoo gadhiisuu isaanii hordofee jijjiirama hooggansaa taasisuu ifoomse. Paarticha waggoota 6 darbaniif hoogganaa akka turan Aluulaan jalqaba baatii muddee bara 2019 irraa eegalee itti aanaa paartichaa ta'uun kan tajaajile yoo ta'u, baatii sadaasa 2023 irraa eegalee ammoo durataa paartichaa ta'uun tajaajilaa akka ture ibse. Saalsaayii Wayyaanee walgahii hooggansa biyyaalessaa dhuma 7 darbee gaggeeffameen yaada aangoo gadhiisuuf fedhii qabachuu inni dhiyeesse fudhatama argachuu addeesse. Obbo Aluulaanis gama isaatiin aangoo gadi dhiisuu isaa madda oduu kana Addis Istaandardii mirkaneesseera. Dabaluunis amma qabsoo dabalataaf of qopheessuun qaba. Sababni isaas itti gaafatamummaa Tigraay keessaa gadi lakkisuun aadaa dhaaba keenya akka siyaasa Tigraay keessatti mul'ateef fakkeenyan ta'a jedhee waanan yaaduufi jedhaniiru. Durataan kun aangoo gadhiisuu isaa wal qabatee karaa fuula feesbuuka isaa maxxansa katabeen aangoon bakka hojiitti hojiinis nama dadhabsiisa. Kanaaf nama biraatti dabarsuun murtii sirriidha jedhee namanaa jedha. Paartichi ibsa baaseen aangoo gadhiisuu Aluulaa beeksisuun bakka isaa ammoo durataa haaraa Kinfee Aduushaa filachuu Saalsaayii Wayyaanee Tigraay beeksisee jira. Oduu keenya itti aanuun kibba Itoophiyaatti vaayirasiin Maarbaargi mudatee namoonni 3 du'uu ministeerri fayyaa mirkaneesse. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa mallattoo dhibee vaayirasii Maarbaargi namoota irratti mul'ate du'an 6 keessaa 3 vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbuu mirkaneesseera. Ministeerichi ibsa miidiyaaleef kenneen yeroo ammaa kana dhibee vaayirasii kanaan dhufuun qabamee namni jiru hin jirus jedheera. Ibsa miidiyaaleef irra kennaniin Dr. Maqidas Dhaabaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa vaayirasii kanaan namoonni faalamuun shakkaman 17 qorannoon taasifamee fi isaan keessaa namoonni 3 dhibichaan qabamuu mirkaneessan. Dabaluunis namoota mallattoo dhibee kana agarsiisanii lubbuun darban keessaa 3 qofaatu akka dhibee kana qaban ministeerichi mirkaneesse. Amma yeroo ammaa kana ammoo namni dhibee kanaan qabame yaalii fayyaa kennamaafii jiru hin jiru jedhan. Dr. Maqidas ammas namoota mallattoo dhibee kana agarsiisan irratti hojiin samuuda fudhachuu qorannoon taasifamu firoota namoota dhibeen kun irratti mul'ate haalli isaanii maalirraa akka jiru beeksisuu itti fufas jedhaniiru. Dhibeen kun kibba biyyattii mudachuu hordofee aangaa'ota fayyaa wabeeffachuun miidiyaaleen hojjettoota fayyaa 2 dabalatee namoonni 6 naannoo kibba Itoophiyaa godina kibba Oomoo magaalaa Jinkaatti du'uu gabaasanii turan. Wayita gabaasi kun ifoometti ka'umsi dhibee kanaa garuu hin ibsamne ture. Sadaasa 13 bara 2025 dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n tuuta yeroo atattamaa dhibee kana qoratan ogeeyyii fayyaa akka aangaa'ota fayyaa Itoophiyaaf tumsaniif erguu beeksisee ture. Tuuta dhibee
heemoraajik kana qoratus gara kibba Itoophiyaatti bobbaasuu ibse. Dhaabbanni fayyaa hawaasa Itoophiyaa qorannoo laaboraatoorii dhibee kanaan wal qabatee gaggeesseen namoonni 8 vaayirasii kanaan qabamuu mirkaneesseera. Sadaasa 14 bara 2025 ministeerri fayyaa Itoophiyaa dhibeen heemoraajik kibba Itoophiyaa magaalaa Jinkaatti mudate vaayirasii maarbaargiin ta'uu qorannoo laaboraatoorii dhaabbata fayyaa hawaasa Itoophiyaatti gaggeeffameen ta'uu ibsee ture. Ibsa miidiyaa irra kennaniin Dr. Maqidas Dhaabaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa hojii yaala fayyaa fi qorannoo dhibee kanaa laaboraatoorii biyyaalessaan ta'uu ibsanii qorannoo fi sochiin to'annoo dhibichaa akka itti fufee jiru ibsaniiru. Oduu keenya birootiin bara 2025 Itoophiyaan humna waraanaa jabaa qabaachuun Afrikaa irraa sadarkaa 5ffaa argatte. Gabaasni Global Firepower jedhamu biyyoota Afrikaa humna waraanaa jabaa ta'e qaban jedhaman sadarkaa 1 hanga 10 baaseen Itoophiyaan sadarkaa 5ffaa yoo qabattu, Masriin ammoo biyya humna waraanaa Afrikaa irraa jabaa ta'e qabachuun Afrikaa keessaa sadarkaa 1ffaa gubbaatti hiriira. Biyyoottan kun kan ittiin madaalaman naannicha keessatti humna waraanaa lafoo baay'ee qabaachuu, hidhannoo meeshaa waraanaa ammayyaa hidhachuu, naannicha keessatti humna galaanarraa fi qilleensarraa jabaa qabaachuun kan madaalaman ta'uu isaa ibse. Kanaanis Masriin biyya waggaatti doolaara biliyoona 5.88 humna waraanaa qofaaf oolchitu yoo taatu, humna waraanaa jabaa meeshaa ammayyaatiin deeggarame taankii lolaa, konkolaataa fi heelikooptara waraanaaf barbaachisan hedduu qabachuun Afrikaa irraa sadarkaa 1ffaa qabatteetti. Itoophiyaan ammoo biyya loltoota lafoo baay'ee qabachuun beekamtu yoo taatu, waggaa tokkotti doolaara Ameerikaa biliyoona 2.1 duwwaa hojii humna waraanaatiif oolchiti jedhame. Kanaanis Itoophiyaan baay'ina loltoota 10,000 lakkaa'aman oomishuun akkasumas humna waraanaa qilleensa irraa jabaa ta'e qabaachuu gabaasni kun ifoomseera. Dabalataanis xiyyeeffannoo Itoophiyaa humna waraanaa lafoo ijaaruu, humna ittisa daangaa fi nageenya biyya keessaa kabachiisu jabaa uumuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibse. Kanaanis Itoophiyaan ga'umsaa fi haalota waraanaa hedduu biyya gonfatte yoo taatu, Afrikaa kibbaatti aanuun sadarkaa 5ffaa gubbaatti argamti jechuun gabaasni Global Firepower jedhamu ibseera. Haala wal fakkaatuun biyyoonni Afrikaa kan humna waraanaa cimaa qabachuun sadarkaa 1ffaa hanga 10ffaa qabatan walduraa duubaan Ijipt, Aljeeriyaa, Naayijeeriyaa, Afrikaa kibbaa, Itoophiyaa, Angoolaa, Morookoo, Diyaari Koongoo, Sudaanii fi Liibiyaa fa'aa ta'uu gabaasni Global Firepower jedhamu kun ifoomseera. Oduu keenya dhumaatiin muummeen ministeera duraanii Baangilaadesh murtii du'aanitti murtaa'e. Ministeerri muummee duraanii Baangilaadesh Sheekiinaa Hasiinaa yakka dhala namaa irratti banamee yakkamaa ta'uun murtii du'aa itti murtaa'e. Manni murtii dhimma bara darbe mormii barattootaan durfamu irratti jeequmsa uumameen tarkaanfiin harka irratti fudhatamu ajajuun dubartiin kun ajaja poolisii duraanii yakkamaa ta'uu manni murtichaa mirkaneesseera. Yeroo sanatti UN akka tilmaametti namoonni hanga 400,000 ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u, muummee ministeera duraanii kun isaan gorraa kaafamuun gara Hindiitti baqatte. Manni murtichaas bakka isheen hin jirretti murtii kana akka dabarse yoo ta'u, murtiin kun akkamitti raawwatama akka jedhu irratti ammatti wanti ibsame hin jiru. Ammallee guutummaa Baangilaadesh keessatti sodaa nageenyaa fi mormiin tokko tokko taasifamaa jira jedhame. Ajjeechaa bara darbe daa'imman dabalatee namoota hedduu irratti raawwatameef ammallee lammiileen Baangilaadesh akkuma dallansiisetti jira. Bakka hedduutti loltoonni bobbaafamanii mormii deemaa jiru dhaabsisuu yaalaa jiran. Mormitoonni qabeenya maatii Sheekiinaa Hasan waliin wal qabatu irratti miidhaa akka hin geessifnes eegaa jiru jedhame. Egaa dhaggeeffattoota Dhugaa Miidiyaa odeeffannoon galgala kana of harkaa qabnu kan hangaammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan Dhugaa Miidiyaa subscribe taasisuu keessa mirkaneeffadhaa jecha nagaan nu tura.